Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun aartii afaan oromooti. Aartiin afaan oromoo kanaan dura akkuma beektan yuutuubii mataa keenyaa bananneetu hin jirru. Amma immoo yuutuubii mataa keenyaa guyyaa gidduu kana sirreessaa turre banannee jirra. Bifa bareedaa ta'een dhugaa hawaasa keessa jiru bifa mul'achuu danda'uun baafnee mul'isuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Isinis gama keessaniin subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanneeti. Akkasumas quuqama aartii afaan oromoo irratti hojjechuu namoonni qabdan duubatti hin jedhina. Karaa keessaa immoo koottaa nu dubbisa. Wantoota isiniif beeksifamuu qabu bifa bareedaa ta'een isiniif beeksisuu ni dandeenya. Akkasumas immoo gara fuulduraatti peejiin kun baay'ee guddachaa jira. Guyyaa irraa kana olaalle peejiin kun 100,000 900 irra ga'eetti sababii jiruu fi gara fuulduraatti abdii uummata oromoo gara fuulduraatti baasee mul'isuu akka danda'u beekamaadha. Peejiin kun hagan irra ga'een dhaabatu asumarraan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa isin jaalannaa aartii afaan oromoo. Jaalala dhugamii ooftu kan wajjin dabarsinee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Jaalala dhugamii ooftu kan wajjin abuuqqannee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Ati sarara teessee na yaadda, ani sarara teessi yaadda. Ati sarara teessee na yaadda, ani sarara teessi yaadda. Obsi wal arguu jirra shaggeetoo ammasituu salaamata. Jaalala dhugamii ooftu kan wajjin abuuqqannee eegatamiin taayaa jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Anaaf calii kan gargaar nu baase inni sararuu mimmaan lolaase. Anaaf calii kan gargaar nu baase inni sararuu mimmaan nu raase. Obsi wal arguu jirra shaggeetoo ammasituu salaa.